Ashama harka foonii kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifoo akkam jirtu nagaa jirtu ana buleettiin keessa nagaa kun jira galata rabbii guyyaa har'aa walaloo ajaa'ibaa tokko obboleettiin kan qabattee isin dhufteerti. Walaloo kanarraas immoo barnoota baay'ee akkasiin baratta abdiin qaba. Akkasumas immoo obboleettiin kan koo guyyaa har'aatiif viidiyoo guyyaa jalqabaa ba'uushii yookiin guyyaa jalqabaa waraabushiiti. Kanaaf ishiin illee nama ganaa lafa ol deemudha waan ta'eef akka isheen jajjabaattee gara fuulduraatitti waan barnoota qabu waan adda addaa akka isheen barsiistu ishii birallee dhaabbannee ishiillee yaa jajjabeessinu ana bichaa osoo hin taane isheen illee utubaa mataa isheen qabdu garuu kanuma kooti irratti jechuu barbaade taanee kanaaf warroonni maatii koo taatanii galatooma galanii keessa dachaa darbe yaa ta'u laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warroonni maatii koo naaf hin taane guyyaa irraa mana kootti dabalamtan immoo akkuma seentanii sabskiraayib naa gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa olirra godhadhaa. Viidiyoon anasii lakkise akka dafee simbiraa ga'usin jechuu jaaladhaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo. Kanaaf mee hundi keenyayyuu ishuma yaa caqasnu garuma isheetitti sin dabarsa. Ashama harka foonii kabajamtoota jaalatamuu ijoollee Oromoo kan taatan akkam jirtu nagaa jirtu nageenya waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa qabu jechaa ani obboleettii siifooti har'a guyyaa har'aa kana mana siifooti argamee walaloo ajaa'ibaa tokko qabattee isinii dhiyaate isinis immoo gaduma sagantaa kanatti akka afaan turtanis jedhaan kallattumaan gara walaloo kootti seena. Walaloo walaleessaa mee gurra naaf liqeessaa gurra bichaa miti qalbiin na caqasaa fudhadhee hin galu isiniif hin deebisa fudhadhee hin galu isiniif hin deebisa haa jedheen jalqabee qubee koo baradhee biyya dhaabaa ture seenarraa argadhee cunqursaa alagaa kan bara hedduu baadhee chee jedheen gulufee diina koo qaladhe chee jedheen gulufee diina koo qaladhe daraan barachuuf hundee koof seenaa dhibee wallaalummaa utubaa dukkanaa eeboowwan qusannoo hundatti gadhiisee fanjii wallaalummaa kiyyoo lafaa kaase gadaa saba kootii ijaaruuf deebise gadaa saba kootii ijaaruuf deebise alagaan nufittee nutti mootii taate ija koo banadhee ofirraa ittisuuf jiruu halaammadhee amma gadatteenyu kiyyoon nu dhukkubdee baay'ee dubaanne lallabnee iyyinaa hundi tokko taane lallabnee iyyinaa hundi tokko taane mallattoo tokkummaa sirna walqixxummaa numa adda facaasee nurraa fayyadama yaaphannee fira taanee osoo beennu alagaa afaan Oromoo qabna afaan saba bal'aa balotikaaf seenaa ittiin qindeeffanna qubee liqii qabna baraan wal barsiifna raamaa jabaa alagaa ofirraa buqqisuuf seenaa kennaa dhiisnee kan alagaan barru shira nutti deemu osoo ilaallu garuu tooftaa jirre baasnee yoomuu nun goyyoomnu Tuftan jirre baasnaa yoomuu goyoomnu uummata isa caaluu ni jira jedhanii baay'isii ta'anii qaama nu fitanii wallaalaa nu jedhanii hayyuu keenya fitanii xurii doofummaatiin sammuu nu duuchanii Yihudaa wal laalchisuuf ammarra ta'anii Yihudaa wal laalchisuuf ammarra ta'anii. Obboleettiin keenya walaloo koo nyaata ummurtee jirti. Walaloo kanarra akkasii waa hedduu barattanii akkasumas qeeqa jiruu fi hanqina jirus akkasuma yaada adda addaa waan qabdan immoo akkasiin koomentii jalatti nuuf barreessitan abdiin qaba. Siniin jechuu jaaladhaa jabaadhaa wal jajjabeessaa viidiyoo walii tuqxanii ba'uu yookiin koomentii jabaadhu barreessuu bicha osoo hin taane wayi ilaaluu dhiisuudha yoo ilaalanii viidiyoo walii odoo amma ta'e tokko waliif ilaalanii hanqina namni sun qabuu fi akkasumas jabina namni sun qabu waan hundaayyuu odoo koomentii jalatti kaa'anii fi baay'ee namatti tola. Hanqina namni sun qabuu fi jajjabina namni sun qabu immoo koomentii jalatti kaa'uudhaaf laazim viidiyoo yoo dhaggeeffatte malee maal akka hin hanqate maal akka hin namichaan kun jajjabaatee gobazii ta'e hojjetaa jiru yoo kanaaf waan jedhas dadhabaniif jabaadhu jedhamee ba'a.